Guyyaa har'aa egaa gabaa gurraacha kanani isinii qabadhee dhufe. Gabaa gurraacha bichaa jechuudha. Baankii hin dabalatu. Inni har'a baankii itti dabaluudhaaf baankonni hundi adda adda ta'anii jiru. Sababiin isaa Oromiyaa baankiin addaa, Nigid baankiin addaa, Wagaagen baankiin addaa, Awwaash baankiin addaa. Baankolii 27 ta'an adda adda ta'anii giraa nama gabba'u. Kanaaf namoonni baay'een irra caalaa immoo kan fayyadamaa jirtan gabaa gurraacha yookiin immoo bilaak maarketiidha jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa biyyoota ani isinii qabadhee dhufe Ameerikaa doolaarii, Kuweet diinaar, Dubaay diraam, Omaan riyaal, Kaatar riyaal, Joordaan diinaar, Bahreen diinaar, Saudii riyaal, Awustiraaliyaa doolaar, Swiss birankii, Kanaadaa doolaar, Yuuroo, Paawundi sterling, Chaayinaa hiwaan, Turkii liilee, Gibxi paawundii. Biyyoota isin keessa jirtan kanneen keessaa isintu beeka jechuudha. Egaa fataa warri har'an bilaak maarketii barbaadda guyyaa yeroo hundumaa akka waliin isiniin oofneef mata duree irratti guyyaa ji'aa fi barasaa isiniin nan kaa'a. Innis maaliin Ingiliffaatiin asirraa Itiyoo bilaak maarketiin kan inni kaa'u Ingiliffaa waan ta'eef akka ji'a Itoophiyaatti otoo hin taane akka ji'oonni Ingiliffaa barri Ingiliffaa fi guyyaa Ingiliffaan ittiin jiruun kanan isinii kaa'u. Kanaaf viidiyoo wal keessa akka isiniin oofneef guyyaa ilaallatanii viidiyootti fayyadamuu ni dandeessu. Yooyyaa hordoftoota jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u. Isiniin jechuun jaaladhaa warri chaanaala koof. Har'areef dhuftan haaraa taatan sabskiraayib gochuun eegalaa. Warri na hordofaa turtanis laayik gochuun eegalaa. Viidiyoo dursa otoon dhaggeeffatiin asumaan namoonni kaleessa viidiyoo nurra eeressitee maaloodhaa naan jettan jirtu soorii isiniin jedheera asumarraan dhiifama. Viidiyoo garmalee yoon isinirra eeresse jechuudha. Yaada keessan hunda nan fudhadha. Egaa kanatti aansuun Ameerikaa doolaarii irraa isinii ka'a. Itiyoo bilaak maarketii irraa ragaa guutuudhaan jechuudha. Suuraan ani isinir irra kaa'u jechuudha kan itti guyyaan har'aa ittiin oole achirraallee cheek gochuu ni dandeessu jechuudha. Sobaaf dhugaasaa isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa bilaak maarketiidhaan doolaarri Ameerikaa tokkoon ishii 119.84 oolee jira. Egaa doolaarri Ameerikaa dhibbi tokko guyyaa har'aa 11,984 ni ta'a. Akkasumallee Kuweet diinaarri tokko guyyaa har'aa 392.36 oolee jira. Diinaarri dhibbi tokko 39,203 ni ta'a. Akkasumallee Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa 32.68. Dhibbi tokko diraamni 3,268 ni ta'a. Itti aansuun Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko 312.2 yookiin 0 irra oolee jira. Oomaan riyaaliin dhibbi tokko 31,200 ni ta'a. Akkasumallee Kaatar riyaalli tokko guyyaa har'aa 32.98 oolee jira. Dhibbi tokko Kaatar riyaaliin 3,298. Inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha kana siniimu karaa gabaa gurraacha ta'uusaa beekaa. Joordaan diinaarri tokko guyyaa har'aa 164.56 oolee jira. Joordaan diinaarri dhibbi tokko immoo 16,956 ni ta'a. Akkasumallee Bahreen diinaarri tokko guyyaa har'aa 318.28. Dhibbi tokko Bahreen diinaariin 31,800 ni ta'a. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha guyyaa har'aa Itiyoo bilaak maarketiidhaan 31.98. Dhibbi tokko riyaalli Saudii
198 ni ta'a. Garuu Saawudii Arabiyaa irratti maallaqa keessan yeroo ergitan daldalaan haala itiyoo bilaak maarketii jiruun isiniif hin ergu. Akka biyyoo warra kaanii tokkoon isiniif hin sharafu. Maaliif akka akkas gochaa jiran hin beeku. Walumaa galatti Saawudii Arabiyaa warri jirtan birriin keessan baay'ee warri ta'e birrii 32 sharafamaa jira jechuudha. Birrii baay'ee 5,000 ol warri qabdan 32. 5,000 gadi warri qabdan 33. Yeroon isiniin jiru tokko ishee 33 otoo hin taane yookiin tokko ishee 32 miti. Fakkeenyaaf 6,000 yoo qabaatte 6,000 baay'isuu 1,000. Hiruu 32. Kaalkuleeta jala ni argatta. Akkasumallee warri birriin keessan xiqqoo 2,000 gadi hanga 1,000 ta'e. Fakkeenya 1,000 qabaatte 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33 jetta kaalkuleet jala ni argatta jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyan doolaari. Awustiraaliyan doolaarri tokko guyyaa har'aa 79.29. Dhibbi tokko Awustiraaliyaa doolaariin 7,929 ni ta'a. Inni itti aanu Swiss Frankii. Swiss Frankiin tokko guyyaa har'aa 138.61. Dhibbi tokko Swiss Frankiin 13,861 ni ta'a. Kanatti aansuun Kanaadaa doolaari. Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 87.47 oolee jira. Dhibbi tokko Kanaadaa doolaariin 8,743 ni ta'a. Inni itti aanu yuuroo. Yuuroon tokko guyyaa har'aa 131.19. Yuuroon dhibbi tokko guyyaa har'aa 13,119 ni ta'a. Inni itti aanu paawundi sterlingii. Paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa 153.28. Dhibbi tokko paawundi sterlingiin 15,328 ni ta'a. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan. Chaayinaa Heewaanii tokko guyyaa har'aa 16.90. Dhibbi tokko Chaayinaa Heewaaniin 1,690 ni ta'a. Inni itti aanu Turkii Riilee. Turkii Riileen tokko guyyaa har'aa 3.60. Dhibbi tokko Turkii Riileen 360 ni ta'a. Inni itti aanu Gibsii Paawundii. Gibsii Paawundiin tokko guyyaa har'aa 2.44. Gibsii Paawundiin dhibbi tokko immoo 244 ni ta'a. Kanaaf hordoftoota jaallatamtootaaf kabajamtoota kiyya guyyaa har'aa qophii yookiin inni har'a itti oole kanan isinii qabadhee dhufe biyyoota kana. Egaa ariifadhee wayis immoo suuta jedhee koomentii jala naa barreessaa. Isiniin jechuun jaaladha. Hordoftootaaf jaallatamtoo kiyya isin jaaladha. Isin kabaja like share subscribe gochuun namni takkallee hin dagatina. Otoo subscribe hin godhiin otoo like hin godhiin hin ilaalina. Waan isin kaffalchiisu tokkollee hin jiru. Wal jajjabeessuu ta'a hamilee akka walii taanu ni ta'a malii jechuudha. Kanaaf turtii gaarii hanga guyyaa biraan walitti deebinu. Akkasumallee immoo obboloonni guyyaa takka takkoon itti nuufuu fi nuun jettan ni jira. Akkasuma jechuudha haala amma ani keessa jirutti haala akka ammaa kana mijataa yoon argadhe guyyaa tokkoon saantimni dabalee saantimni hir'ise guyyaa tokkoon isiniin nan jedha. Gaafa ani interneetii irra jiru jechuudha. Akkasumallee maaloo lakkoofsa kee nuuf kennee lakkoofsa kee barbaanna warri jettan immoo ani daldalaa hin jiru. Fakkeenyaaf jechuudha namaa erguu hin danda'u ani akkuma keessan shakaalaadha. YouTubeera malee shakaalaadha jechuudha. Maallaqa dabarsuu hin danda'u isiniin jechuun jaaladha. Namoota baay'eetu maaloo lakkoofsa kee barbaanna warra jettanii fi asumaan gaaffii keessaniif deebii ta'a je'eetii yaada naa jiraadhaa isin galateeffadhaa oolmaa gaarii.